Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota miliyoon besti akkam jirtu fayyaa keessan nagaa godha galata rabbi isinis nagaa fayyaa guutuu qabdanii abdiifamantii guddaa isinirraa qabu akkasumas warroonni akka tasaa maatii naaf hin taane seenaati maatii naaf ta'a subscribe naaf godha na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada warroonni maatii naaf taatanii jirtan immoo guddaa tokko galatooma baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja xiqqaa kanarratti jabaadhu naan jettanii warroonni nafaan turtanii hedduu tokko galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u isinii jechuun barbaada guyyaa irraa maal qabattee dhufte naa jechuun keessanii noolu wanti narraa qabadhee dhufee akkuma mata duree irratti argitanii wanta gaaffinati ta'e tokkoni qabadhee dhufee jechuudha viidiyoicha ilaaltanii murteessit ani murteessuun dadhabee edaa rakkataan akka koonyuma jiraa edaa inuma jiraa edaa amma dhibamaan akka gooti kan jaarsi gatee badi kan jaarsi galee irratti fuudhee numa jiraa edaa amma waan kana adda baafachuun dadhabeen illee hiikkachuun dadhabee yaa ijoollee keenya viidiyoo kana laalaati viidiyoo kana laallee isee moo isee miti jennee adda baafanna. Mee viidiyocha laalaa naa galuu dide gaa rabbi naa galuu dide viidiyoo sinii banaa viidiyocha laalee walitti deemina. Sirba qaba garuu sirba qaba ani sirba barbaadee miti dirqama wantichi sirbaa jira saayilentii immoo jalaa hin goone dhiifama viidiyochatti sin dabarsaa daawwadha. Saniin booddee waan kan biraa immoo wal bukkee qabna ishee moo ishee mitiidha. Sirbaan fala balleessite jaarsi kiyya dhagatee sirbisee waama jaarsi gatee deemee waama jaarsi dhiisee deemeeti kan isheen sirbitu jechuudha. Argitanii waama jaarsi maana gatee deemee maakkana ta'e kan jedhudha kan isheen sirbitu yeroo hundaa jechuudha. Lakkaa edaa firoonis intala tokko duukaa qurqur jedha intala ishee deengada sirba baaftee tokko duukaa qurqur jedha siyaana taari naan shakke firoonni isa na fakkaatan intalli kun isheedhuma mitiire isheedhuma miti amma kan qullaa buuftee duraan simboo qabdii qaamni ishee hin mul'atu of dhossitee bakka fuula ishee bichaa mul'ata simboo qabaattee uffata uffatteeti kan isheen viidiyoo firoo wajjin waraabdu amma tiktok irra baay'ee mannaq na godhika yaa rabbi kiyya maal si godhe nama abbaan manaa hiike nama abbaan manaa dhiisee irratti fuudhe yookaan dhiisee hiike walii kanii nagaa miti tuqamaa dhaabnu gaa sammuutti qamaadha. Sammuutti qamaadha. Ani yaa rabbi kiyyaatti na baasi du'aa na godhame akkan tuktuki irra bahee sirbilee tuktukitti masana hunda qo'an yooma akka viidiyoo kana maaf ilaaluu dhaqame inni qoyoo kan tuktukitti isaarra kan baadhe tuktuki irra na baasuu deema laata shurrubbeeni balaan buute. Ayoo tuktuki irra bahee maani ganee amma jaarsi kiyya na hiike jaarsi kiyya na dhiisee maatu mannaq na godha jira na baasee sagaleedhaan baheen dubbatadhu. Sanoo akka namni irraa dubbatu hin barbaadu ofii kiyyaa waan dubbadhe namni tokko narraa dubbatu hin barbaadu. Engadeeyyuu mucaan tokko narra ol baateet akkas taatee haati miliyoon haati maarre akkas taatee shurrubbeen gatee deemee maarreedha itti viidiyoo daladee na qabadhe kabaqe silkiisee barbaadadhe itti cabse dhaqe maasee gashee narraa dubbatte yoo dubbadhe malee namni irraa dubbachuun barbaadu. Maalifanii waan hin barbaanneef jechuudha. Ana ta'uuf hin dhiise malee ana ta'uuf sin barbaadu jedhee waan ta'eef akka namni tuqu sin barbaadu akka namni lolu sin barbaadu. Dhugaa kanaaf jenna maaluma gochi marra gaara ta'ee viidiyoo daladee mucayyoo lolee. Dhugaan isin hin jabbi viidiyoo sana kaasin jedhee yoon kaasee naan hin kaasu naan jettee na didde viidiyoo hin kaasu garuu lammata sirratti hin hojjetu naan jettee hin hojjettu hin jedheen. Lash narratti hojjette. Hojjetachaa hin jiraamini. Ani jaarsummaa kadhadhe ani jaarsolii waan madde ani namatti madde hin manne mini ishtakan maan nama dakan nama dakan kanaaf jennaan namni jaarsi hiikee xiqqoo tuqamaadha amma kan yuutuubii kanarra jiru kan yuutuubii irra tokko darbee jira tuqtuuqii kanarra kan jiru kanuma jaarsi hiiketu takaallaa kutee gadhiise anumaa wajjin waa kanuma jaarsa hiike qofatu achirra geeraraa oola. Wayyoo balaan buute dhugaan isiniin jedha dhugaan badaan kijibatti hin dabalu namuma jaarsi hiike namuma jaarsaa jiru wal dhame kanatti tuktuki irra bahee aariisaa gadhiifata yuutuubii irra bahee aariisaa gadhiifata maaliin jedheen adabateen taa'u maani nu keessaa akka godhatu hin jedhe maani nu keessaa nyaatu
adabanneen teenyu maaltu qanqabni godha. Kanaaf jennaani ani isinitti meen jira. Ani tiktookii lan jaaladhu, feesbuukii lan jaaladhu. Erguma amma jaarsa kiyya kanaa jiru wallolee jedhee yuutuubii banadhe malee yuutuubii banachuu barbaade miti. Maallaqa kaffalaa innaan hin banadhe malee hin banadhuan. Irratti wacuu irratti kolfuu irratti taphachuu barbaadu. Warra kolfee warra taphatu haqee tiktookii irraa ilaaluu hin fedhe. Kanaaf jennaan ani daa'ima gurgursaa ol abboo mucaa araba gurgursaa ol abboo gidduutti gattaa'ee biiduutti kana waraaba malee maantu na rakkisee abboo mucaa koo gattaa'ee dhiqee gattaa'ee bashannanee isaa wajjin kolfeen taphadhu. Maaltu tiktookii irra na baasee na iyyisiisee akkana godhee mannaq na godhe. Mannaq itti ijoollee beelaala niitii wajji dhirsa hin qabne ilaalamee tiktookii kanarra. Har'a warraabsuu dhufeeyyu naa gammada. Dhageenyaan naa gammada. Shurrubbeen naa gammada. Dhugaa rabbi anaa nyaatu. Viidiyoo mucayyoo kanaa tiktookii see otoo argitanii sirbuma jaartii hiike qofadha kan isheen sirbitu. Kanatti naa galuu didee amma ishee dhamoo ishee miti. Ishee mosee miti. Yoo ishee ta'e natti maatii fooloo naa deebistee jirti. Dhaqeenyaan qoqqoradha. Walitti dhannaa wannoo ta'e walitti dhannaa jaarsi nu hiike walitti dhanneetu waa jiraa miti jaarsa kana qabne guyyaa tokko zayitii bullusinee itti nadha. Warra nu guban kana bakka tokkotti affeerreetu affeerraa jennee bakka tokkotti affeerreetu achitti bulluqa danfifnee itti nadha. Zayitii danfifnee itti nadha. Warra kan itti nu gubee miidiyaarra nu baasee nu iyyisiisu kanammoo kaffallaaf inni dirqama. Naaf himaa natti dhufte jaartiin otuu maraadha. Nufte natti. Ani gorfaa koo keessa taa'ee waraabutti raaf viidiyoo. Natti dhufte mucaa kan goteefte laata mucaa hoo gutee baate. Majlisa dhattee jennaan gattaa'ee mucaan irraa fuutee baate akka tasaa. Nawaamitti akkas ijoollee keenya ushuu hadii waan jaartii akkana godhattu